kanatti naqee jira bishaan kana jalqaba jechuudha. Isa jalqaba tartiiba jalqabaati. Bishaan kana asitti naqee jira diqqootiirra moyaa akkuma beektan moyaa wardaadha yookaan roos water kana isa kanatti diqqeessee irraa naqee amma mootiyyuu kana keessa qulqulleessee diqqoo bishaan irra yaasee jira. Kireemicha hojjechuuf jechuudha. Amma itti naqeessni dhufa. Kiiloo itti naqee qadaadeen jira jechuudha. Tanatti amma haga inni buluu hin bulchinaan buluu qaba jechuudha. Akkanatti galgala kan guutan sa'a dheeraadhaaf akka bishaan kun walitti bahu jechuudha. Okay. Walitti obboleewwan kee akkuma kaleessaa isinitti miti jechuudha. Kireemicha kana dalaguudhaaf akkana zafee bulchee ijuma keessan duratti amma mootiyyuu karaa hojiitti deemaa jechuudha. Inshaallah na hordofaa qaama qalbiidhaan isin fayyada. Kireemiin kun baay'ee tokko fuula keessaniif barbaachisaadha. Wanna tokkoon isin barbaachisu kireemii alaa fiddan hin jiru. Wantoota amma fuuldura keessanitti argamu kana qofarraa dalagattan jechuu ofuma biratti. Isa kana asitti garabaxee jira yookaan asitti naqee jira. Akkasitti waliin dhoyne haasirratti bututu isa kana kale isa isin agarsiisee viidiyoo ammaa kana irratti argachuu jirtan jira yaada. Inshaallah ammas karaa itti aanutti deemaa xiqqoo bishaan ittiin dabala. Osoo iyyuu mooyaa wardaatti hin daballeen duratti asitti naqaa dura. Erga kana ammoo akkanatti keessaan hin xaffafa yookaan hin jiraa. Amma immoo bishaan itti naqaa jechuudha. Itti naqaa jechuudha. Ifama wajjin haala haasawaa kan kiyyaa ilaalina rakkoo tokko hin qabu. Ilaalcha hin qabu amma sa'a kanatti waan beekurraa barsiisu waan ta'eef hin hubattan olii hubanna jedhee yaada waan haasa'u. Okay, asitti naqna ergasii nu ga'aa jechuudha. Okay, kan amma argitanii jirtanii mooyaa wardaa fi albaana ergasii nashaa irratti nashaa irratti maankaa tokko ግማሽን nama naqaa kan xiqqatti waan taatuuf jechuudha. Seeraan leennaaf hin guutamne kanuma qofa. Okay, na wajjin tura. Xiqqeessee jechuudha. Ibidda xinnoo sana banee ishii kanarra kaayaa suuta jedhee ho'a anmootu waliin dhahaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf nashaan jalatti qabata akkanatti akka jalatti hin qabanne waliin dhahaa. Akkuma argaa jirtan amma haphiidha. Gaafa inni furdatee kireemii fakkaatu arguuf deemtan jechuudha. Okay, obboleewwan kiyyaa kun akkanatti innummaan isin argitan sun osoo waa tokkotti hin daballee hojjadhaa laala kireemii ta'ee jira. Gaafa inni haala kanaan kireemii nuuf ta'e okay, waa tokkotti hin daballe jechuudha. Amma immoo ganaa itti dabaluuf deema. Irraa gadi buusna jechuudha. Ibiddarraa erga sanii booda zayitii kana namni beektan hundi keessa namni beekan jirtanii zayit absoodaa yookaan zayitii absoodaati. Zayitiin absoodaa fuula keenya shiliinaa fuula fillee hundaaf akka dawaa ta'e illee ni beektan jedha yaada yoo dhuyidanis yoo fayyadamu. Ergas immoo kunis akka qaama keenyaan tolchaa baay'ee tokko fuula fillee bareeda zayit kokonatii kana jechuudha. Gosa biraatillee ni jira isallee fayyadamuu dandeettan. Ammishi zayit kokonatii ani joozal hindii jechuudha. Zayit joozal hindii. Joozal hindiin kun afaan arabiitiin kokonatiin afaanuma isa kan ingiliziitiin jechuudha. Isa kanarraa maankaa tokkotti nama walumaan ilaalla. Maankaa tokko itti naqna jechuudha. Kunoo isa kanarraa maankaa tokko ergasii kanarraallee maankaa tokko. Inni kunoo kana xaarmusii keessatti oriijinaala isaatii baay'ee bareeda. Kophaa isallee fuula keessan dibattan taana shifiniinaa gadaan isa shifiniinaa fuula addeessuu deemsuu bareechisuu irratti illee yoo garaa keessanitti illee dhuyidan dawaa baay'ee qaba. Keessattuu nuuf jechuudha wal fudhachiisna jechuudha. Amma kireemicha wal fudhachiisa. Akkuma agartan kanatti kireemicha dalagee xumuree kinooti wal fudhachiisee jira. Kireemicha kana akkatti fayyadaman isaa
fuula keessan erga saamunaan qulqulleessitanii saamunaan fuula keessan saamunaa urgaa'aa hin fayyadamina erga fuula keessan saamunaadhaan dhiixanii bareechistanii booda hin dibattan jechuudha fuula keessan gochitanii dibattanii yeroo turatti dheerataaf malee dibateen isin garsiisa ture garuu yeroo dheerata dibattanii isinirra haa turu erga sanii booda erga inni irratti goggoguuftee maasaaja gootanii jechuudha dibattanii. Okay, isi tanatti naqadheen jira inni harkaa guute xiqqoo baay'isee deegee inna fuula keessanitti dibdanii maasaaja gootanii fuula keessanii riidanii waan tokko sinirrallee jalaqu erga sinirra tutturiin booda bishaan qofaan dhiitan saamunaas ta'u osoo ittiin daballe erga dhiitanii geessitanii immoo mooya wardaa kana bishaan isaa sooftitti gootanii jechuudha bishaan mooya wardaa kana sooftitti gootanii fuula erga dhiqattanii geessanii isa san obaastan jechuudha fuula keessan ergasii faayidaa isaa mee koomentii mannaa barreessaa humaa keessanii hojjetadha albaanni kun immoo mana kamittuu argama baay'ee rakkaasa baay'ee yoo bitullee barbaaddan faayidaa keessan kireemii badhee bittanii fayyadamuudha isa kana fayyadamutu irra isiniif caalaa isiniin waan ofii kiyyaa fayyadamuufi isiniin jedha badheenaan immoo yeroo biraa eefa isinii godha waan isiniin galle koomentii jalatti na gaafadha. والله وانا كان متولى